waliin qabanna. Akkasi quba qabaadha. Warri ammoo gabbuutanii isaa waliin lakki Harargee qofaa jettan dhukkubni gandummaa isin keessa jira. Inni Harargee qofaa miti. Inni Jimmaasi, inni Sikkoo Mandoosi, inni Wallaggaasi, inni Gujiisi, inni Booranaasi. Ka ammoo isa gandaggalchitan si gandummaan si keessaa qoqqoyti ifirraa dhiqi dhukkuba gandummaa. Ajaa'ib keessaa baasi. Keenya waliin qabanna. Nutiis waliin us jennaan. Na waliin dhaabbattee ani Harargee, ani Oromoo teetiin Harargee taasii galee Oromoo taatee na waliin dhaabbattee us jechuuni mirga qabda. Ammoo isa Harargee gootee ati Oromoo yoo goote inni Harargee ta'uu hin danda'u yoo Oromoo ta'e malee. Tole. Tanaaf kabajaan gaariidha jara keenya. Wal haa kabajnu. Kabajaa walitti haa goonu. Uummata ammoo isinirraa quban qabne walitti hin hidhina. Yaadataa Junaydii isinirraa quban qabu. Sooshaal miidiyaa isin ooftan kana laalu. Uummata kanaatu kana naan je'een ju'u. Hojii isaa oofata. Rakkoo Oromootis ni furata. Fuuldurallee itti fufata. Tole. Ammas waan takka waliin asirratti takka qofatti doo Hamzaa khiyya galatoome habiibi. Dhiifa manaa godhisi jidduu seenuu khiyyaa. Rakkoon qabu walumaa harkaa. Yaadataa Junaydii gisee yaaddan ammas qabeenya isaa bu'aan isaa yookaan uummata Oromoo qofarraa harkataa akkasinitti fakkaanne asumatti. Abbaa qabeenyaa guddaa gloobaaliidha. Wanni beekuu qabdan gloobaal jechuun akka addunyaatti tireedii addunyaa keessa nama bitee gurguru bizinesmaanii addunyaati. Rabbumaa Oromoof nuu kanneen Oromoo keessaa naannoo biqilee qabeenyi isaa hammi gimmaashni xiqqaan tokko biyya keessa jiraatu malee qabeenyi isaa gloobaali. Biyya tana keessa real estate qaba. Biyyaan an keessa jiru tana keessatti wanni isin beekuu qabdan Afrikaa keessatti akka Alii Daangootee waan gurguddaa yaadu deemu. Namoonni sammuun isin xixiqqaattee baay'ikkat goona waan akkanaa goona suuqii ganda keessaa yookaan wafcoo yookaan shaqata yookaan hoteelaa miti rabbii kannee fi bakka tanaas hin jiru inni abbaa qabeenyaa rabbiin uummata Oromoof guyyaa keessaa kanneen amata meeqa keessaa. Ali Alaamuddin artistoota Habashaatiif uummata Habashaatiif waan godhu waanuma waliin as geenye. Qabaachuun keenya AB meeqan usattare bileen keenya. AB meeqan Jaalfaadiloo khiyya dubbiin teeti bar gurbaan yaadataa ja'aniin kuni adeeroo Ali Birraa qofarratti maallaqa Itoophiyaa miliyoona 60 ol akka fixe eenyu beeka. Sirri kuni parsantii 17 miliyoona 360 ingizee bitu imagine come on. Makiinaa gammachiisa dhibba tokko mootummaa kan neber ittiin keessummeeffadhu jee mootummaa manni keenya kun qalbiin isaanii darreedha. Waaniin asirratti dubbatu gaafa deengata Fakkiitti tana jeetiin dhaabbata. Deengadda gaafa Afrikaa Yuuniyeeniin Finfinnee keessa godhamu mootummaa Itoophiyaa namni kabajaatti qabe Abiyyi Faadhaa makiinaa Paajaaroo makiinaa V8 Haaree 2025 dhibba takkaa miti beek dhibba takka hodhoo keessummaadhaan keessummeessi jee mootummaan nama kannuu danda'u. Giloobaalii nama guddaa akkanaati. Siif dawaa qabaa, anaaf dawaa qabaa, jabeeffachuu qabna. Sababaa kadiriyettanii uummanni Oromoo abbaa qabeenyaa guddaa kabajamaa guddaa kana gizeetu hitan akka ittiin qaanfattan asumaanuu isin yaadachiisuun barbaada. Inni gloobaaliidha. Humnaa oli. Wanni takka ittiin hin dubbii tana xumuree Aleksi Faadhaaf kan nu dhiifama isinirra dheeranne Aleksii fi Maammee Iskandar jecha kanaanin irraa bu'a. Nuti hoggaanii fi yaadataadhaan akkana jennu faarsuu fi miti beeki. Ani qabeenyi yaadataa ka Oromooti malee Hamzaan waa takka irraan barbaadu. Tole summunii takka kajeellaa isan faarsuu beekiyan. Riyaaliitii jirtuun isinii mujjira malee dhiiraa dhiira arjaadhaa arjaadha hayyuudhaa hayyuudha garoomoo summunii isarraa barbaaduuf miti. Summuniin isaa Oromoof waa gooti malee Hamzaaf miti kasi quba qabaadha. Okay, yaadataan nuti waan gartee namni gari amma ummata kana isaa maallaqa kanneen ergee fi ja'an obboleessa kiyya nuti
haqa agarree dubbachuu jirra. Gurbaa rabbii kanneef alhamdulillah rabbii namallee itti haayidoo fuuldura haa deemu. Akkasii waan akkasii warri fudhattan warri gartee sammuun teessan gadii tana jirtu if qabbaneeysaa ammoo dubbii isaa fi jara kan walitti laayitan san firraa dhiisaati. Haasawallee isinitti dheeressinee gurbaa waliin qabanna keenya qofaa miti akkasi quba qabaadha. Fedhadhee galatooma. Alexo hundi keessanuu habibi meetti aanaati yaada keessan kanadha. Assalamu alaikum. Akkam ooltan? Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa Allah. Maaliif jirta habibi? Nagaa galata Rabbi. Carraan kan kooti Hamza. Si Alex. Itti fufi maammee Muhammad si itti fufi mee sumaan dura jira lakki. Aye, sila nuti har'a waa'ee Kadirii dubbachuudhaaf yookaan eenyummaa Kadirii yookaan Kadiritti dogoggora muruudhaaf haamilee illee hin qabnu ture. Garuu immoo Kadir akka waliigalaatti Oromoo hundatu jaalataa, Oromoo hunda kabajaa. Eenyummaan Kadir kaleessaa inni mataan isaatu waa'ee gandummaa nama nutti himaa ture, nama sarraa barachaa ture. Waa'ee tokkummaa Oromoo kutaan akka waliin qoonneef nama fakkeenya nuu ta'aa ture. Kaleessa gaafa inni dhukkubsatu, gaafa inni fayyaa dhabu, Oromoo hundatu waywaachaa fi ture. Nutis warruma waywaachaa fi ture keessaatu kaleessas kan kana gochaa turre Kadirii waan barbaannuuf waan nu barbaachisuuf. Har'as Kadir miira keessa ilaamee mee har'a